carqii baay'ee takka furdaa ta'e jechuudha kunniin. Itti aansee wanti asitti himu kun gabarii isaa kan agartanii gabariin isaa kun lammaffaa fi tokkoffaa qaba. Akkanatti xankaarraa kan ta'in lammaffaa shaama jechuudha. Bartanii gizee waan tokko an gizee beekee maashaallah tabaarakallaa namoonni barbaadan heeloo jettanii ordarii godhachuu dandeettanii. Kuni meeshaa baay'ee takka namatti tolu sahaanii haarawaa dhuftee jirti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuu fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni saalami keessan dalagaa fi ammaal fakkaatan jecha ana bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba takka balbaladhaanii baleetiin dhufa. Hordoftoota kiyya dhiifama balbalaatiin deebi'an malee balballi baay'inatti dhadhaame dhiifama isin jecha kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsa haasawa baay'ee isinitti dheersu meeshaa xiqqoo asitti qabadhee dhufeetiin jira haga dhumaatti na waliin tura. Warroonni hanga amma channel kanaaf haarawaa ta'uu jiraatan subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'aa isin jira warri jalqabarraan hordoftan ulfaadhaa galatooma. Egaa like gochuu hin dagatinaa walumaan gara viidiyootti deemnaa turtii gaarii isiniif haa ta'u jecha namoonni meeshaa barbaadan heeloo jettanii ajajachuu dandeettanii hundaafumee bakka biisii takka balballi takka hin dhadhaamtu akka hin dhaaba. Kanaafuu haasawa isinitti hin dheeressu kallattiimaan gara viidiyootti isin dabarsa kaameraas garagalchee isinitti himaa isinitti agarsiisa turtii gaarii qabaadha. Egaa hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kana gara meeshaatti yoo isin dabarse meeshaan kun akkuma isinitti mul'atu maashaallah tabaarakallaa minxaafi kwaalitiidha hedduu takka kwaalitiidhaan beessa akkatti cululuqu maashaallah tabaarakallaa. Egaa adii jidduu kanallee tiraas carqii hojii maachii godhuuf kanatti fiteefi jira. Waaw. Kaas biratti farrashii kun immootu kun firaashii firee sadinaan jette isiin lama farrashee jira. Tiraasii immootu firee jafur godhe achirra gadi immootu sadi godhe firee torba daradaree jira jechuudha. Firee kudha lama jette ka irraa tiraas carqiinas jira. Tiraasiiwwan illee garanatti jiran jechuudha. Bootaa xiqqoo waan hin qabneef muluu farrashuu hin dandeenye maashaallah tabaarakallaa hedduu takka jaaladhe. Uffata diimaa hedduu natti tolni hin jedhu ture garuu kun diimaa miti qaybuunidha baay'iseetiin bareeda. Keessattuu namni maatii keessaniif haadhaaf abbaa keessaniif tariitii namni baadiyyaatti dalagsiifatu barbaadan carqii kana osoo dalagsiifattanii baay'ee takka bareeda furdaadha jechuudha. Gartanii baay'isee furdaadha. Carqiiwwan amma dhufan baay'ee bareedan garuu jajjabina hin qaban jechuudha. Yeroo miicaman fa'a jajjabina hin qaban namoonni baadiyyaatti yookaan maatii keessaniif akkasumas isinillee jireenya keessan baadiyyaa ta'e hojjechiifatu barbaadan tokko kanatti hojjechiifattanii kalammataa san immoo gizee sagantaa garaagaraa uffata haarawaa dhufisan illee akka dabalataatti hojjechiifattan bareedaadha. Walumaa galatti maal isin jechuu barbaadetti carqii baay'ee takka furdaa ta'e jechuudha kunniin. Itti aansee wanti asitti himu kun gabarii isaa kan agartanii gabariin isaa kun lammaffaa fi tokkoffaa qaba. Akkanatti xankaarraa kan ta'in lammaffaa shaama jechuudha. Bartanii gizee waan tokko an gizee beekee jalqabarraa waan beeku gizee ma beeku irraa isinitti hima. Amma kana dalagisiisee yeroo itti aanu gizee waan dura hin beekne beeke gizee ma beeke irraa isinitti hima jechuudha. Tanaan durallee dubbadheera. Uffanni kun lammaffaa yoo hojjetame gatirratti jijjiirama fida jechuudha. Uffata qofaa miti. Kunillee ka gizee akkana godhan irraa yaa'utu jira. Harkaan akkana gizee godhan ka harkatti irraa nama ba'utu jira jechuudha. Maaliif lammaffaaf tokkoffaa qaba wanni xarziin isaa kunis jechuudha addatti kabitamee itti dalaganii waan ta'eef akkasitti garaagarummaa gatii meeshaarratti baay'ee takka qaba. Isin warri fageenya irraa eeggattan addaan baastanii waan hin beekneef namni ufuma rabbii fi sodaateetiin hin gatii qajeelaa isinitti hime malee an fakkeenyaaf meeshaa kana hunda ka lammaffaatiin isin hojjechiisanii ka gatii tokkoffaatiin yoo isinitti himan isin wanni isin beektan tokko hin jiru jechuudha. Maaliif fageenya irraa wanta ta'e waan ta'eef akkasii osoo qaamaan bira jiraattanii amma fakkeenyaaf gabarii makana gabarii lammaffaaf tokkoffaa wal bira qabdanii ilaaltan isin ni beektan jechuudha. Garuu yoo bira hin jiraatin abbicha isin hojjechiisan murteessaadha. Akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Fakkeenyaaf kun akkanatti afee jira. Agartanii achi siqee isinitti agarsiisi kun maashaallah kana fakkaata. Firaashii firee sadii fi tiraas carqii yookaan tiraasii 12 naan jette. Egaa hordoftoota kiyya firaashii firee lama farrashee jechuudha. Kun dura isinitti hime bakka hin qabu. Asiin immoo firaashiin isinitti himee jira. Firaashii kanarrallee waan isiniin jedhu qaba. Namni firaashii majalisaa barbaadan na biratti ni argattanii waan orjinaala jechuudha. Waan yeroo umrii qabu maashaallah agartanii xarziin isaa akkanatti ol fageenyi isaa abbaa 10ti. Faafrika tumure yeroo takka saantii 90 illee ta'a. Akkasiin jedha amma kanaan uffata gizibaa gizee isinitti gizee maraa isinumatti hima. Uffata isaa kana asiin jimmaatii maan ufumaan akkana godhe ufuma kiyya jechuudha. Kana jimmaatii isaa hiittanii gizee miicuu barbaadan keessaa gadi baastanii
agartanii dirqama uffata kana uffatuu qaba. Yoo uffata kana hin uffanne kun farafaramuu danda'a. Mana ijoollee fa'aa keessattuu ni beekni ijoollee waan akkana kan hin jaalatte akkana goote akka salphaatti addaan hin farafaramu garuu ta'ullee uffata uffatuun dirqama jechuudha. Akkuma mana kiyyaatti mana kiyyaatti illee akkanumatti uffatetti hojjechiise. Akkasiin jedha namoonni humna majalisaa dhabdan kuni kama majalisaati ol fageen isaattu abbaa 10 malee jechuudha. Majalisa abbaa 20 osoo yettanii amma kanumatu irraan akkanaa tokko darrabamee abbaa 20 jedhama majalisa ta'a jechuudha. Kanaafuu kunis bifuma majalisaati jabinni isaa namoonni majalisa humnis ni hanqate isa wajjichiifachuu dandeettanii jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kunoo laala maashaallah hin bareedu waaw. Beebi tiraas illee fireeshan qabdi. Kunoo kaawwan ittiin goone uffata uffanni isaa kuwwana jira. Kunoo as bira jira jechuudha. Kunoo uffanni kuwwan as bira jira hordoftoota kiyyaa. Isinleen akka hubattu abdiin qaba. Ka firaashii guddaan illee tokko kunuuti lama immoo itti godhameetiin jira. Halluun kun maashaallah hedduu bareeda buniidha jechuudha. Diimaa dhiiga sanii miti. Ammallee waan tokko isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf firaashiin kun tiraasarkiin kun kiyya tiraasiin kun laala. Kuni kakkaataati garuu firaashiin kunis tokkoffaa fi lammaffaa qabaachuu isaa tiraasiin kunis tokkoffaa fi lammaffaa qabaachuu isaa isinitti agarsiisa jechuudha agartanii. Kuni amma wal bira qabnee gizee laalloo kan akka ta'u isinitti agarsiisa. Gizee ofii bitattanillee akkasii addaan baafadhaa bitadhaa. Biyya keenya keessa tokkoffaa jettee wanni adda kaan hin jiru akkuma argasitti gurguran jechuudha. Beettee addaan baafatte malee ilaala agartanii. Hedduu takkuun lafuma jechuudha kiyya kuni dhugaa dubbachuuf ka ture illeedha. Haa ta'uti immoo ilaala haga fedherroo dhaabbadhe gadi hin jedhu jechuudha. Haganarra gadi hin jedhu. Garuu fayyadama keessa gadi laafuu danda'a. Takkaan gadi laafu haa ta'uti garaagarummaa hedduu qaba jechuu barbaadeeti. Namoonni bitattan karaa WhatsApptiin heloo jettanii orderii godhachuu dandeettanii. Egaa akkasinitti tolu abdiin qaba hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Firaashiin kun meeqachuun keessan hin oolu gatii isinitti hin himne. Firaashni kun akkanatti uffatee inni orijinaali jechuudha. Inni kun akkanatti uffatee qarshii 5,500 5,000 deebi'ee ture amma immoo guyyaa har'aan tana deemee nama biraatiif ajajuu dhabeetiin dhufe ajajeetiin biraa dhufe akkanaa fidan jechuudha. Agartanii 5,000tti gad deebi'ee ture amma immoo 5,500 galee jira jechuudha. Hordoftoota uffatee jechuudha. Ani immoo waan tokko yoo dalage noormaalii akkuma mana kiyyaatti dalagsisa. Maaliif kan amma osoo itti hodhisiise noormaalii firaashii qofa gurguruu danda'a. Garuu dirqama isinitti hima. Fakkeenyaaf 5,500 uffateeti osoo hin uffatiin qannasuu danda'a. Kastamarri keessaa yoo natti dubbate hoo uffatiin qarshii hagana yoo uffate qarshii hagana hoo uffatiin qarshii hagana jedhee itti hima jechuudha. Maaliif filannoon koo abbaati. Garuu wanti tokko hojjetan qarshii muraasaaf wanti birri guddaan bitte baduu hin qabu jechuudha. Firaasha kana bitte uffata isaa kana yoo dhiiste firaashni sun yeroo si jalaa tablaasha'uu danda'a waan ta'eef akkasii gatiin firaashaa qarshii 5,500 yeroo ammaa kanatti minxaafa kan namni barbaadan qarshii 10,000 galee jira. Kuno akkasumallee mootu tiraasarkii namni akkana barbaadan fakkeenyaaf amma tiraasarkiin kun jechuudha. Tiraasarkii firee akka wanni keessanitti irratti hundaa'e akka baay'ina tiraasarkii keessanii fakkeenyaaf tiraasarkii 12 fi firaashii 3 akkanatti qarshii 9,500 dalagsise. Shaamaan isaa kun wanni hundi isaatu tokkoffaadha. Kun tokkoffaadhaan akkasumallee inni kunis tokkoffaadhaan shobboon isaa kunis meeshaan isaa tokkoffaadhaan dalagamee jechuudha. Tiraasarkii 12 firaashii uffata firaashii firee 3 qarshii 9,500 jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kubatan abdiin qaba. Namoonni uffata sallee adda barbaadan akkasitti garuu uffanni uffatuma isaatiin akkaataa uffata isaatiin garaagarummaa qaba. Kana caalallee gatii guddoo jira. Kanaa gadillee jira. Akkasumas meeshaa lammaffaa yoo hojjetan kunumtuu isaa gadi jechuudha. Akkasitti akka isin galee abdiin qaba. Viidiyoon kii kana fakkaata ture akkasinitti tolu abdiin qaba. Viidiyoo Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma argitan kana jechuudha. Itti aansee asitti wanti irra deebi'ee fi hiikaa diqqoo wayiitu jira. Sanillee isinitti agarsiisa. Kun yoo duuba gara argisiisee jechuudha. Jetti kenneetiin humnaa waraabee jedheeni diqqoo ni balaqqeessa. Maashaallah hedduu takka jaalladhee jira meeshaa kanneen. Tiraasarkiin kun hedduu bareeda dhugaa waan diimaa ani fedhu ture. Garuu kun diimaa akkasii nama jibbisiisuu miti. Hiikaa bunniidha. Minxaafin immoo sirriitti waan inni ta'eef baay'ee cuquliisa hin calammisa jechuu kiyya ni ifa.
malee walirraa baay'ee deema maashaallah kun agartanii. Kanaaf namni barbaadan akkanatti firaashii lamallee tiraasii jaha wajjin dandeettanii minxaafa wajjin akkanatti maatii keessan sarpiraayiziidhaaf abbaa keessan majaliisa yoo dadhabdan firaashii makanaa isa orijinaala lamaa fi tiraasii jaha wajjin yoo gootaniif gahaadha jechuudha. Sadiis lamas gahaadha. Kanaafuu akkanatti farrashatanii kaa baay'ee namatti tola. Biraanii rakabootii isin wajji fa'a osoo gootanii fi waaw maashaallah isiniin jedha. Egaa akkasitti tole abdiin qaba. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Kanaan booda immoo meeshaan dhiqanoo ni jira kalaaltan yoo barbaadan yoo jaalattan ordarii godhachuu dandeettanii. Egaa kunneen carqii irraa hafe tiraasiiwwan garana jira viidiyoo keessa hin galchine. Egaa asitti mee harki nurraa hiikkatee jira hidhaan harkaa. Kana fakkaata isin jedhatti aansee meeshaa kanallee egaa kan wajjin fide waan ta'eef isinitti agarsiisaa barbaadan ordarii godhattanii. Maashaallah saaniin tun haarawaa dhuftee hedduutu akkanatti toltee jirti. Garuu fayyadameen agarree gin akkanatti ilaalu maashaallah waan rooma qabu fakkaatti. Maashaallah furdoodha jechuudha. Garuu maayikaadha. Diizaayiniin isii akka sahaanii feermuuzaa san taateetni diqqaa haga guddaa qabdi firee sadii cilfaa qabdi. Diqqoo isii immoo garuu baay'ee tokko furdoodha. Yoo dhuguma akka furdinaa kana horooma qabaatte ani namni ajajee sun ta'e dhufuma kiyyaa jaaladhee fide warra meeshaa bituuf ni xalabaaf yookaan ni xalaba jettanii miisin yoo ajajatan jedheeti waan bareeda ta'ee natti mul'ate tokko fayyadameen agarree isiniin jedheera. Furdinni isaa isinimti ilaala. Wallaahi hedduu furdata. In ilaala. Innaa jaaladheeti maan fidee warri barbaadan heloo jedha ajajadhaa sadiin isaa bakka takkatti dhufaa cilfaa qabaa dardaree isinitti agarsiisa. Kanaafuu namni barbaadan keessaa na dubbisaa karaa waasaappiitiin meeshaa babbareeda gizee baay'ee meeshaa gizee bitu meeshaa baratame bakka haaroof dhufe taanaan haarawaa san bita jechuudha. Ka baratame bitaa ooluun jaaladhu baay'ee fedhii namaa daangessuu illee hin ta'u maaliif waan bareeda yoo ta'e waan duraanii irraa waan fooyya'aa yoo ta'e ni bita jechuudha. Kanaafuu saaniin tunis haarawaa hagammaa hin agarreen gabaa irratti illee amma arguutti iyyatu ni ta'a magaalaa tana muka fakkaatti. Wanni inni tolee diizaayin isaa illee tolee jira. Yeroo sagantaa garaagaraa qabaatan ayi nama tokko waan sadiitti dhiyeeffatta jechuudha. Gatiin isaa illee bareeda waan ta'eef kunoo cilfaa qaba guddaa jiddu galeessa xiqqaa bakka sadii qoodamuun isaa bareedaadha. Ayinaa tokko waxii ayinaa sadii gizee takka gizee dhiyeessitu waan tokko irratti waan wal fakkaata irratti namatti tolu. Furdin isaa agartanii akka furdatu kana yoo rooma qabaate jedheetiin bite jaaladheetiin bite jechuudha. Kanaaf namni jaalattan karaa waasaappiitiin heloo jedha. Lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 121 duwwaa 673 karaa waasaappiitiin na dubbisaa isiniin jedha. Dardarree walitti deemina. Halluun isaa kanaafi isa kaasaanu kana adii kana saanii kaawwan irratti ni beektanii. Inni magaalli kun immoo kun kana fakkaata. Isaan sadiinuu onni qaban cilfaa mataa isaanii qaban jechuudha. Hordoftoota kiyyaa waa agartanii akka sahaanii feermuuzii ta'ee hedduu yabbuudha jechuudha. Hedduu takka yabbuudha. Kun kana fakkaata. Warroonni hanga mana daawwataa jirtan osoo hin bahin laayikii gochuu hin dagatinaa. Akkasumas sabiskiraaybii sheerii godhaa. Koomentii illee barreessaa. Yaada muraada keessan barreessaa. Warri majaliisa firaasha na gaafataa jirtan firaashni waddatutti jira. Yaa ayyaana jala kalaa'utti jira waan ta'eef arafaa jechuudha. Wantoonni akkasii sun ni waddadanii. Warri ordarii godhachuu barbaadan dafaatiin ordarii godhadhaa. Booddeen dabala minxaa fi firaasha waan garaagaraa akkasitti akka hubattan abdiin qaba. Kun cilfaa isaa kana fakkaata. Sadiinuu cilfaa qabdi. Kun agartanii. Egaa kana fakkaataa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kunoo akkanatti tartiiba galchee isinitti agarsiisa xiqqoo haga guddoo hunda isiitu diizaayin isii hedduu namatti tolti. Qabannaan isillee furdinni isiis yoo akka ejaa kana taate jechuudha. Tariitiin fayyadameen agarree isiniin jedha. Yeroo baay'ee waan hin argin tokko irraa dhibbatti isiniin jedhu yogguu ilaalan hedduu namatti tolte. Annatti tolteetumaan fidee akkanaa namni barbaadan karaa waasaappiitiin koottaa meeshaan bira xixiqqoon ni jiranii kunoo as bira agartanii cilfaa isii yani furdinni isii tun ajaa'ibee baay'iste yabbuudha. Akka mastaawotiitti ulfaatti jechuudha. Mastaawotii miti garuu maayikaadha. Akka sahaaniiwwan shoorbaasanii as biratti cilfaawwan maankaadhaan biifduu garaagaraa kunoo akkuma argitan feermuuzii meeshaa kanneen keessaa maankaawwanii fi as keessa jiru kun kan nama biraati. Nama haadhofiiti sarpiraayizii godhee jira. Meeshaa bunaatiif uumama. Itti aansees billaan tunis billaa orijinaala. Firaafirii garaagaraa yookaan kuduraalee garaagaraa akka burtukaana muuzii akkasumas daabboollee ittiin muruuf hedduu takka kwaalitiidha. Heloo jedha ordarii godhadhaa isiniin jedha. As biratti immoo jookiin tunis bareeda. Jookii tana agartanii jirtan jedhee yaada. Na biratti illee agartanii jirtanii fayyadamutti jira. Hedduu bishaan asitti naqanii gizee keessa qicatan namatti tola. Maayikaadha isillee mastaawotii miti. Kanaafuu heloo jedhaatiin ordarii godhadhaa onnaa asitti argitan kana feermuuza kanas isinitti agarsiisa. Feermuuza leetira lamaati.
akkanatti gizilaalan hedduu takka bareeda innis kunoo agartanii diizaayinii isaa namatti tola biffii keessallee ni bareeda jechuudha. Egaa viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata warreen gamaa daawwattan ulfaadhaa galatoomaa isin jaaladha isin kabajaa waan isinitti tole ordarii godhadha guyyaan guyyaa gaarii baay'ee.